Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti erga eegalamee jala bultii waggaa lammaffaa irratti qaamoleen lameen gaaga'ama hedduu booda dhiibbaa dhaabbilee idil addunyaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana mallatteessan. Mariin nagaa jaarsummaa gamtaa Afrikaa jalatti kan hoogganaa turan Pireezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo duula walirraa hin cinne booda TPLF fi mootummaa Itoophiyaa waliigaltee waraana dhaabuu irra gahaniiru jedhan. Kunis xumura marii araaraa osoo hin taane jalqabbii gaariidha jedhaniiru. Ibsa waliigaltee qabxiilee 12 qabu kan fuula jalqabaa kan dubbisan gorsaa nageenyaa ministeera muummee Reedwaan Huseen Kayotaan kan itti aanu kan dubbisan immoo dubbii himaa TPLF Geetaachoo Raddaadha. Waan isaan jedhan kunooti. The representatives of the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the TPLF have agreed to announce to the people of Ethiopia and the rest of the world that after 10 days of intensive negotiations have concluded a peace agreement. Mootummaan Federaalaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee nagaa waarawaa fi waraana dhaabuu kanaan bakka bu'oonni mootummaa Federaalaa Itoophiyaa fi TPLF marii cimaa guyyoota 10 booda waliigaltee nagaarra gahuu isaanii uummata Itoophiyaa fi addunyaa maraaf beeksisuu barbaanna. Galammeessoo dhaabbataan dhukaasa dhaabuu fi kaaba Itoophiyaatti lola ganna lamaaf tureetti xumura kennuuf waliigalleerra. Kasadeessoo ammoo waraanni kun mancaatii lubbuu namaa fi gaagaama hedduu fideera. Kanaafuu boqonnaa wal dhabdee boodatti dhiifnee nagaa fi tasgabbiin jiraachuuf fedhii uummata Itoophiyaa maraati. Fourth, it is fundamental that we reaffirmed our commitment to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of Ethiopia. Afreessoo ammoo walabummaa fi kabajni daangaa Itoophiyaa kabajamuu akka qabuu fi heerri mootummaa biyyattii kabajamuu akka qabu waliigalleerra. Kanaafuu Itoophiyaan humna ittisaa tokko callaa qabdi. Kana malees haala qabatamaa lafarra jiru tilmaama keessa galchuun loltoota TPLF'if sagantaa waraana hiikkachiisuu fi hawaasatti deebisuu irratti waliigalleerra. Kashaneessoo ammoo mootummaan Itoophiyaa eejensiiwwan qarqaarsa namoomaa wajjin hojjechuu itti fufuun kanneen qarqaarsi barbaachisu hundaaf akka dhiyeessu waliigalameera. Ja'affaarratti ammoo tarkaanfiiwwan ce'umsaa naannoo Tigraay keessatti heera mootummaa bakkatti deebisuu akkasumas sagantaa haqa ce'umsaa itti gaafatamummaa dhugaa fi araara of keessaa qabu irratti waliigalleerra. To start implementing this undertakings without delay, we have agreed to stop all forms of conflicts and hostile propaganda. Torbaffaarratti ammoo waliigaltee kana hojiirra oolchuuf akka nu gargaaruuf lola gosa kamiyyuu fi propagaandaa hatattamaan dhaabuuf waliigalleerra. Kanumaafis lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jiran waliigaltee kana akka deeggaran, sagalee qoqqoodinsaa fi jibbaa akka dhaaban akkasumas humna isaanii